Abbitti argine an. Abbitti argine yoo hafellee rakkoon qabu bakkuma jirtu sitti haa tolu. Thank you. Yaazid kiyya galatoomi. Atis naa jiraadhu Yaazid kiyya urmi naa dheeradhu. Obboleessa koo qaalii kan yeroo hundaa na wajjin jiru. Eenyu namni biraa namni hin galateeffatu. Rabbi galatoomi. Kan illee sanuma irra deddeebi'a akka hadiisa Qur'aanaatitti. Baga Rabbiin Dubaayii si galche. Abbaa Abdallaa kana kuma jahatama naa haa galu warri gubbaa kana jirtan namni 500 namni 5,000 kuni Abbaa Abdallaa kana follow naa godha. Kuma jahatama naa haa galu. Let's go. Kuma jahatama naa haa galutti naa dabalama. Kuma jahatama haa galu family. Ada faatee guyyaanii sodaadha jettuun sodaatii yoo jennu akka kanatti beennaa argitee mire amma hoo yoomuyyuu sodaatuun qabdu. Wanti asitti ta'an silaa waa baay'ee hin agarre malee namni hunduyyuu bituu fi dide malee silaa asii miti. Warrumti Dubaayyuu silaa sadarkaa qabata. Wanni Maamman Nurfaa hin ta'in hin jiru jaartiiti yaa jedhee wanni inni hin ta'in hin jiru manni inni hin seenin hin jiru kan. Aboo jaartiin jedhin sultaan maal ta'a jaartiin jedhin jaartiin tanamaati. Lakki. Ay jaartiin nuti asitti asaddanne waan isin jettan hin beeknu nu murteessine. Jaartii namaatti ol ka'ee jaartii jedha. Akkana waan mormii falmii boodatti deebina har'aa fi akkasumatti dalagaa oolle. Baay'ichooti yaa lubbuu si deebisa ishii sima buusa namni kun sima buusa. Kanaafi baga gammaddanii hundumti keessan warra as keessa jirtan baga gammaddan jenna. Warri gadaa restooraansii wannoo ergaa guys warra gadaa. Abbaa Abdallaa. Leenca kiyya na jiraatu. Omar. Mana isin argisiisa madii gadaan akkatti gammaddan ta'ee taa'u. Gadaan ala baanee ada warri gadaa ala jira. Laale. Sargii miti. Areef nu mormitanii miti jechuudha. Sargii argitanii hundumti kun gammachuudha. Wal gahanii asitti ijaarsi kun illee as jiranii akkana. Nulli asira. Horiitti suufii miti. Maatii hunda asitti wal gahanii ilmi nafne ilmillee ayyarraa nafu jedheeti arbaannis kun amma jaartii kiyya fuutanii Dubaayii galchitanii narraa. maal jettee Jaartii kiyya fuutanii Dubaayii. baay'ee rakkataa turre itti himaa turre wallaahi hattaa Omusuudees dadhabdeetuma bilbila isiitiin marraame bilbila cabsite aarii lafaan dhooftee jechuudha. Silkii rakkisaa ture. Maamman Nuur. Wallah nama baay'ee rakkataa ture. Amma wanta caalaa gammachuu arguudhaami. Masaanuuti jaqaadii Wallahi baay'ee rakkataa ture. Warri Dubaayii kun tireeningii waan kanaan qabu sababuma keeti malee baay'ee rakkataa turan. Andarii mooxxara kan qabdanii. Akkas ta'an har'a amma adda fi kootti jedhan. Bakka jiru manni kun hundi isaa manni guutu kuni jala. Aboo sultaan. Kuni jala gubbaan hoo. Kunoo as jiranii yaada qabda dabarfadhu be. wayyee Asumaan Odaa Istiidiyoo fi Odaa Reestooraantii ji'a kana gaafa guyyaa 18 qaamaanis argamuu baattan yaadaan argamaa jechuutti jiran. Gara laafoo akkami gammachuun. family Odaa Istiidiyoodhaa fi Gadaa Istiidiyoodhaa fi Odaa Istiidiyoon illee jechuudha akkasuma jedhaan itti maqaan silataa isbuuriin namarante. Gadaa Istiidiyoodhaa fi Odaa Istiidiyoon illee jechuudha kama abbaa tokkichaatii kama maa. Guyyaa 20 qabsila. Gaafa guyyaa 18 ji'a kana gaafa guyyaa 18 warri Dubaayin keessa jirtan
Yaaraan maqinaadhaan waan dandeettanii achitti argama bira dhaabadhaa isin jedha. Namni 100,000 fi 5,000 as jirtan kun amma fooloo taasisaanii. Namni 5,000 as jirtan kun gaqqabaa fooloo godha. As gaqqabaatiif fooloo taasisaa namni 5,000 as jirtan ol isin galcha gaa'es yaada garaa keessanii kennattanii amma fooloo godha. Ol isin galcha hunda keessanii fooloo taasisaa. Maamiti yaada irra deebii dabarfadhu reeffi adamuu dirree. yaada dabarfadhaa. Baga gammaddee dhiinam. One of people gammadde congratulations in the jira. Jaansi kennuufi hagammatu laayifii akka jedhan aseessuu hin dandeenye sikkii yemmuu akka ta'e hin beekne kanaafuu si mana bira gammadde congratulations. Masaanuti Jetteerti yaadaanuyyuu. Suudes baga gammaddee dhiin. Kongiraa jedhin. Yaada dabarfadhu reeffi muutirra jiraadha. Haadha faateetiif yaada dabarfadhu. Wayye. Baga mooyattee bakka atilee jabdu jaarsa jabatu nu baanjira. Akkaan. Shanii miti kudha shanu si madaalamu. Anaa miti masaalummaan jedhuru sirkitti deemalee shan si jedhu. Abo Muhammad Nur. Abbaa Abdallah. Ittiin. Abbaa dubbii sirkiin kiyya dinnaan sirkii ka ofiisii kennu dhiisee ofii kiyyaa gara restoraantii gadhagalchee ofii dhiisee kiyyaa gade wallahi. Baay'ee rakkataa ture wallaahi. Namni kunillee Muhammad Nur. nama jabeeffamuu qabu waan abbaa dubbiillee rabbi haa dubbatu. Dubbii kiyyaa Haadha faatee Muhammad Nur waliin Oi Sultan. Yaada dabarfadhu. Sultan. Abo Sultan. Gada restorantiin dubbii isaallee akka dadeera alabbaa dubbiiti jaarsa biyyaati dubbii keessallee latu fita akka inni jedhee waan si kennu dhiisee tapha wala qofa si tabsiisee keessaa loogaaf godhee ka isaatiin seenaa kan mahuna lakiyyarra jira isaaf jecha rakkadhee akkas ta'anis kanaaf amma dubbii keessanillee nas dubbataa yoo dhagamaa jirrellee booda bal'inaa Dhagahamaa. Wallaahi baay'ee rakkataa ture. Haga umu suudeessaa rakkataa. Yaada. yaa kudha saddeetaffaa Wayye. yaa saddeet warri kana haadha baatee keessa argamtanillee odaa restoraantiin odaa istiidiyoo weelkaam jedhee isin affeeree jira gammachuun kiyya gammachuu keessanii koottaa hataa waliin jenna biraanchii haramaname kanallee ka waliin eebbisni ba'aa karaa eebba oromoo asiin nu ga'e koottaa isin jenne isin affeeree jira. Thank you. Yaada nama 4,000 irratti dabarfatuudhaan galatoome. Nama 4,000 dubbatu 4,000 maaliif bar taarifi amma dubbiin kiyyaa keessi yaada akka barbaade akkaan kana booda asirreecha malee kanattu akkaana fuul ispoonsar kana restoraantii akkaana nadheeru baattus yoo fuul ispoonsar kan kennu akkaana shanii miti godhessi dhugaas Dada. Sibira jira. Abo. Kairutti illee lamneera. Si duubaan immoo eenyu jira? Si duuba eenyu jira? Eeyoo. Isitu jira isa duuba. Boya tamneen gallu yeroo kamiyyuu ni moona. Ni moona jedhan. Akkanatti wallahi hirriba dhabanii. Congratulations haadha faatee jedhin. Haadha faatee taqabal. Taqabal jedhe kun. Taqabal. Suudes. Fifti qaali. Naa jiraadha wallahi naa jiraadha naa ulfaadha. Wallahi wanni laal keessatti waan haadha suudeessaa haa turte bilbila dhaqeettiin harkaan tokko malee irraa muuxannoon qabu warri dubaa'ee dhufa akkamitti akka bitanii akkamitti akka dabarsanuu iyyuu. Wallahi baay'ee rakkataa ture namni sila kanaa miti ka kanaa oliitiin inshaallah amma boodallees waliin jirraa jedhani. Rakkoon Jabbanni jedha. Bira teetteetuma irra utaaltee biraa tarti. Haadha faate
milkoofte dhugaa waadaa galeef. Gara restaurantii. Haala isin fixanii dhiisaa warri Dubaayii bakka jiru. Warra fooloo godhe akkuma jette booda irra deemnee ilaallaa. Ammaaf immoo sababa keetiif haga dhumaatitti firii akka namaati. Nyaati warra fooloo godhe. Ilaalla. Booda yoo baay'ee sakattaan. Ijoollee fooloo godhe ilaala. Warra fooloo godhe. Baay'irratti man sakattaan dirqama. Nama si waliin jiraatu qofa. Nyaata erga ka'ee booda hoo. Inuma garaa laaftanii akkam. Nyaatanii kaananii taftiisha boonaan warra fooloon goone boodarratti amma nyaatanii guyyaa gammachuu. Sultan. Abbo maali qabeenya namaa namarraa fudhattanii akkanumaan iyyitanii Maamman Nuur. Maamman Nuur Qabeenya namaa. Maamman Nuur kennime. Dubbadhu. Abba Abdallaati. Abbo teetti onarraa. Abbaatii jetti Oromoon. Abbo taa'ii siin jedhu. Wanni taa'uun jiru. Jaayileen jiidhee gaddaalee guuteera. Hin guunne. Guute. Guyyaa takka lama. Amma haadharraa ispoonsara argattee jirti haati baatee. Kana booda abbaan beekan qilleensa kennaa fi isin dhoorgu. Biraa gala. Ani ammoo isin kadhattu kana booda. Kun ispoonsara. Kana boo. Ani bira dhaqa boru ayyee ati ispoonsara gootaa fi hamborii. Akka jaalalaa qofa sappoortii godhaa malee akka nama isin gargaaru hojii jecha jedhaa hin qabina. Akkasii. Anjama suuraanis jedheeroo. Horii namaa irraa gabbuun. Laal yaada dabarsaaran isaan illaasi chaalenjii ittiin. Chaalenjiin adafaa illee kuteera abbaa Abdallaa giraama 20 ta'ee bitaa kaawwatti. Guutuu baatus dhima kennamaaf akkanuma miti. Hin bita. Sanammoo isii irraa gabbu'a. Leenca shakkoma qopheessitee sirkiidha. Kan itti himne wallaahi. Abbaa Abdallaa. Akka gadaa restoraantii anaa miti. Jaartiin dhiyatan hangafaatu kophatti waan an qopheesse kana ol qopheessitee jirti. Kana uummanni asirullee ragaa. Wallaahi harkaan rama. Kabiraanii Sibaabaa Nuura Ambaasaadar Nuurattiin gadaa istiidiyoo irratti keekii qopheessee, leenca qopheessee, sirkii neetwoorkii haala qilleensaa. Neetwoorkii didee na eeyyamnu Maamman Nuur. Beekasabni abbaa argatee jira. Biraa gala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biraa gali amma fagoo jirtaa gali saahibii. Gali. Biraa galitanii biraa gala. Gali abboo gali. Dhiisii gali birra. Yaadaan teennee haasooyinaa biraa gala. Kun simatti jira. Gunoo ni jira si dhagaa. Baga gammaddee waan kee. Waan dhufeen haadha faatee Isiniin mataa ol qabattee naa jiraadhaa ulfinaa dheerattaa isiniin mataa ol qabattee. Salaamni akka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takka dubbachuuf seene. Lubbuu baga gammadde. Doktor Asli. Jaarsa tokko waa jedhe dobbee mammaa kan dhabdu. Salaanni akka rabbiitii miti akka lammiitii fuuqa salaatanii jedhani mammaaka. Mammaaka yoo isinii galuu. haati faatee gosa kiyyaa miti akka isiitti muka fuudhanii jedha. Maqaa maraafuu amma ana waa mara itti dhiyaatu na abbaa Abdallaa maqaa gurra kiyyaatii narraa fudhatee hin galu. Laafinna baga bariisoo kiyyaa ittiin galtu jedhani. Hundallee waliin hin takka jedhan koomale. Asli atillee garagaltee.
Kau jacuni apa mau nak malai? Asli ambassador kada restoran di tim kada studio di mal. Ini garum arba mawali huja. Ani gini kayak kalau kamera lu tapi gini jenne. Aba Abdallah isim biragana. Amma Nuruddino. Ati baate jarsa le argatte jarsa jaba argatte kawata kasodati. Mama Nur baay'ee galatoomii dhufuu keetiifi baay'ee galatoomii siin jedha. Ammoo waan biraa somaan laalini homaa siin jirani. No amma waan isin gana mari'attanii lammaffaa fuudhuuf no amma waan taanu taane harreen nuti bineessa sodaattu mucattiillee bidaa shariskiitti qabina. As kenna. Isin gana mana galtanii jaartiinuu mari'atuu deemtanii. Nu marii filte. Isin amma akkuma baabaa Nuraddiini mari'ataa baata. Nu marii anaa manaan finde as kenna. Murteessaan isiidha isiin anuma jaalatti garaan isii garuma kiyya jira. Maali namni supparmaarkeettii qabuu fi namni biqaalaa qabu wali hinaafuu qaba isii utuu arge. Taala rabbiillee doktora siniinillee natti hin dhiisu. Dubai deemee mari'anna jettee wabbar biraa kaate gootitti. Maati baatee eebbaa odaa restoraantii dhufaatti maal asumaan hafti yoo rabbi jedhe. Doktora sii galee. Hin dhuftu hin dhufe. Asliin dhufuu qaba asliin. Fitee dhufuu qaba dirqama. Sidees. Gurbaa osoo sin jirtan abbaa Abdallah. Fudhatu yee. Fudhatu yee. Fudhatu. Akkana. Fudhatu. Duunee banna malee fudhatee. Abbaa Abdallah Ada baatee tu wal lolaaru. nu sodaachisanii heddummaan nu sodaachisanii heddummaa qaba warri Dubaay kuni heddummaa isaanii tanaan nu sodaachisan. No sodaanii miti hojiidhaan argisiisna Abbaa Abdallaa maali? Amma odoo kiyyaa duuban silxanii isni waraana kuma 50 na duubaan jira. Warra Dubaay kana rabbi alaaf ulfaata Abbaa Abdallaa kiyyaa nabi Dubaay magoona. waraanni isaanii kabbaadi kabbaadi. Jaarsatu waa jedhee dubbii mammaa kan dhabdu. Baada turbee kuma turbuuf jetta museemmannaa harkaa qabda jedhe jedhani mammaa kan. Kana. Sima argisiisaa. Aslee argisiisaa. هذا دكتور أسلي ها؟ Ada dokter asli. هذا معروفة في الدنيا. شوف أنت شو أريد شوف. شوف. إذا كم أبني يلتمين فراداتي. ديمس في العالم رقم 1 نمبر 1 في العالم في الدنيا. Rakam واحد. أنا يسأل لي دكتور أسلي راتي فورا قربان. مجتمع. Furaada ana balqa. صدّا ده وقامنا جالا اللي جينا بدأ تو قبا. Jaalalli gara dhalaatiitti jijjiiramuu qaba. أكان. Asli.